TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti Ugaandaatti taa'amaa jira jedhamu. Maalirra gahee jira? Maal jedhame? Isa jedhuu fi mormiin Oromiyaa guutuu keessatti dhoohuuf deema. Araara TPLF fi mootummaa federaalaa kana duubaan hoo TPLF maal jetti? Bilisiginnaan maal jetti? Haalli jiru maal fakkaata? Isa jedhullee waliin ilaalla. Warri kana deeggaru hoo fakkeenyaaf amma namoota hedduu warra TPLF deeggaru jiru. Inuma hoo Oromoon hedduun gara TPLF goranii ergamtoota juuntaa waan jedhamu faadhatu jira jechuudha. Kanallee haga tokko mee waliin ilaalla. Adamu jalqabaa rutamaatii kennataa hordoftoon kiyyammoo irra deebiidhaan bakka gara chaanala kiyyaa ruftan isin jira. Kalee galgala jechuudha. Ugaandaa keessatti yookiin ammoo Ugaandaatti mariin araara mootummaa federaalaatii fi TPLF jidduutti taa'amuu fi jedhameeti kan gabaase Aljaziiraadha. Aljaziiraan eega gabaase booda gaazexeessonni Ugaandaallee dubbataa turan jechuudha waa'ee araara kana irratti jechuudha. Araarri kun dhugamaanii garuu kan gaafate TPLF jedhameeti kan dubbatamu. TPLF akka Ugaandaatti taa'amu yookiin ammoo Ugaandaanis nu araarsi jetteeti kan gaafatte. Ugaandaatti maaliif taa'uu filatan yookiin ammoo Ugaandaa maaliif gaafatte isa jedhuu fi Ugaandaan jara lachiifuu saahibaa TPLF illee michuu jabduudha saahiba jabduudha akkasuma Dr. Abiy mootummaa federaalaatiif illee michuu jabduudha jechuudha. Abiy akkuma isin hundinuu yaadattan gaafa dura nuti abbichuu ilma abbaa gadaa jenneetiin maraachaa turre san jechuudha. Jalqaba akkuma gartee aangoo qabateeni mootummaa Ugaandaaf biratti yaamee uffata aadaa Oromoo badhaasee ture akkasuma ammallee mootummaa Ugaandaallee bira yaamee warqii badhaasa addaa wahii kenneefii ture jechuudha. Kanaafuu isaan lachiifuu amanamoodha. TPLF illee akkasuma amanamtuu jabduudha Ugaandaan jechuudha. Isaan lachiifuu amanamtuudha. Isaan lachuuni amanan jechuudha. Kanaaf Ugaandaa filatanii haa ta'u ammoo eega gartee araarri kun gaafatamee tole jedhamee Abiyyilleen eega tole jedhee booda jechuudha. Warri mootummaa naannoo Amaaraa Bilisiginnaan Amaaraa jechuudha. Kuni ta'amuun qabu ummanni keenya eega gartee hobba'ee booda eega ummanni keenya dhume yookiin ammoo milishaan keenya eega kanatti dhume lola kana keessatti gaaga'amni hagana gahu eega bu'e booda nu gurgurattee kana goote ka jedhuudhaanii qeeqa guddaa irratti kaasanii mormiin hamaan irratti ka'e jechuudha. Ummanni keenya jumlaadhaan maayikadaraa keessatti akkasitti dhume milishaan keenya akkasitti irra dhume ati ammoo keessa gurgurattee keessa gartee waan kana biyya gurgurachuu deemta ka jedhu itti ka'anii jedhanii. Kanaafuu wanni kun waan fashalee fakkaataa garuu ammatti wanni addaan bahame hin jiru garuu miidiyaa isaanii irratti araara wanni jedhamee haasayamu suuba jedhaa jiran miidiyaa mootummaa Itoophiyaa irratti jechuudha. Akkasuma taayyanis akkuma isin hundinuu agartan reefu tana gabbaheeti araara wanni jedhamu hin jiru juuntaan baduu qaba. Araarri juuntaa waliin taa'amu hin jiru. Jedheeti jira taayyeeni fakkeenyaaf waan amma warri kaabaa jedhe kana jechuudha waan warri mootummaa bilisiginnaa naannoo Amaaraa jedhe kana Abiyyilleen dirqama isaanii fudhatachuudha waan jarri jedhan kana maaliif ammatti namni inni waliin socho'utti jiru jara qofaa waan jarri jette guutuutti ni fudhata. Kanaafuu wanni kun waan ta'amu fakkaatu ammoo osoo ta'ame baay'ee tokko waan gammachuudha. As keessatti lola kana keessatti lolli abadan lolli kun injifannoo ni qaba jedhee yaadu akka nama dhuunfaa tokkootti lolli kun injifannoo qabu uummata nagayaatu as keessatti turaabtaya uummata nagayaatu as keessatti miidhama haga ammaatitti fakkeenyaaf nama 20 ol buqqa'eeti jechuudha kan daangaa Suudaanin seenee jiru kalee nama 17 ture arrammoo nama 20 ol jiranii laalka guyyaa takka keessatti nama 3 oltu buqqa'utti jira jechuudha. Arra nama 20 ol jedhamaayyuu kanaafuu haala kana keessatti miidhama malee wanna biraa faayidaan tokkollee nu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hedduu lolli kun eegalamee namoonni hedduun akkamitti TPLF waliin mootummaa Abiy yookiin ammoo mootummaa Oromoo deeggartan TPLF kalee akkas goonee nuti ofirraa buqqise Oromoodha ka daawun jedhee ofirraa buqqise akkamitti yooma fedhellee yoo ta'e Abiyyiin haga feenellee yoo jibbin akkamitti TPLF deeggarta ka jedhu Oromoon diqqashoo qoqqoodamiisatu jira jechuu as keessatti. Inni kaan ammoo jarri kun lachuu diinaa walaa nyaattu jira inni kaan ammoo lakki TPLF irra wayyaayyuu kan jedhutu jira jechuudha. Kaleessa Oromoon mormee TPLF mormee guutuutti mormee biyya san keessatti namni TPLF hin mormin Oromoo tahee yoo jiraate Oppodiyoo qofaa fi ilmaan Oppodiyooti jechuudha. Oppodiyoon guutuutti namni Oppodiyoon ta'in guutuutti mormee jira Oromoon guutuun daawun wayyaanee jedheeti. Ilmaayyuu bar Geetaachoo Asaffaa akka kassafamu Ameerikaa keessa guramee warra Geetaachoo Asaffaa Ameerikaa seenuu hin danda'u. Bilisiginnaa miti beekee kana kan godhe Oromoodha. Oromoon kassaseeti jechuudha ajjechaa namaatiin ajjechaa gartee waraansa nama ajjeesuutiin kassase amma Ameerikaa deemuu hin danda'u Geetaachoo Asaffaa Awurooppaallee deemuu hin danda'u michoota Ameerikaa takka birallee deemuu hin danda'u jechuudha. Yeroo Oromoon haala sadiin TPLF ofirraa koffisaa turte namni didee TPLF yoo biyya kana bulchin biyyi tun hin diigamti namni jechaa ture Oppodiyoo qofa jechuudha. Oppodiyoon taphine tarraa tana Awwaluu Abdii fa'aa Alamuu Simee fa'aadha. Garuu tiimni lammaa booda kana gargaarsaa keessaa fudhatanii qabsoo Oromoo keessaa fudhatan.
Kanaafuu haala saniin jechuudha. Arra hoomaa deeggaran waan TPLF gaafatte laalaas keessatti TPLF maal feeti? Maaliif dhiiste? TPLF fakkeenyaaf gaafa dura aangoo tana keessaa baatee Maqalee galtu sanii gonkuma waan Abiyyi gara sirna ahdaawii goroo hin seene hin shawwadamte. Akkuma nuti shawwadamaa turre akkuma addunyaalleen shawwadamtee noobeela kennite san jarilleen shawwadaman. Akkamitti yaadiguma ta'ee yookiin ammoo federaalizimii haga isaanii sanirra ashaashaalee yookiin dimokiraasii godhee itti fufa se'an. Gaafa TPLF beeki dimokiraasiin hin jiru zeeroodha. Nam tokko afaan cufaadha jechuudha. Nam tokko dubbatuu hin danda'u. TPLF dura dhaabbatte taanaan ni hidhamtaa jechuudha. Akka amma Abiyyi kanatti gartee gowwummaadhaan namoota jajjaba akka Jawahar kana yoo hidhuu baataniyyuu nama akka Haacaaluu jajjaba kana yoo ajjeesuu baataniyyuu namoota deeggaran qeerroo jalaan ni hidhan ni caccabsan toorchi godhan jechuudha. Mana hidhaa keessatti ni ajjeesanii jechuudha. Garuu maali amma wanni jiru eega Abiyyi ammoo eega aangoo qabatee Oromoodhaan of jajjabeessee Oromoodhaan deeggaramee noobeela fudhatee eega ta'ee booda maal inni guutuutti ahdaawii ta'uu isaa ibsate jechuudha. Itoophiyaa takkatti afaan tokko aadaa tokko Itoophiyaa takkatti akka dargiidha akka Haile Sillaaseedha. Yoo dhaqqabuu baattanillee odeeffattanii dubbistanii seenaa garaagaraa dubbistanii jirtanii jechuudha. Bee amman tana fakkeenyaaf Finfinnee dawwala dubbisaa namni bara Finfinnee keessa amman tana afaan Oromoo dubbataa deemuu sodaatee jira. Arraan tana ni arrabsamta afaan Oromoo dubbataa Finfinnee keessa deemtanii arrabsamta arraayyuu jechuudha. Kanaafuu wanni kun dhufee jechuudha. Amma maal barbaade duuba TPLF fi abbaa barbaade yoo haa ta'u namni sirna ahdaawitiin namni ol'aantummaa sirna tokkochaa qabatee sirna saba tokkoo qabatee aadaa takkatti Itoophiyaa takkatti jedhu saniin deemu akka bulchuun barbaadu kun jarani balleessaa jechuudha. Kana ufurraa kuffisuudhaaf amata meeqa qabsooyteeti waggaa 27 kana argattee jechuudha. Warri biraa akka Oromoo akka gartee Amaaraa sabaaf Salomoon biraa nu miidhan TPLF jedhuyyuu TPLF waggaa 27 kana bilisummaa guddaa keessa turte jechuudha. Haa ta'u ammoo Oromoof illee sirna federaalizimii ofiin of bulchuu qubee ofiitiin barachuudha. Karaa hayyoota Oromootiin gad dhaabbatu sirna isaanii kana keessatti argatee jira jechuudha. Amma santu baduuf deema. Jaalattanuu jibbitanuu Abiyyi gaafa sirna isaa gajjabeeffatee waan amma deemutti jiru kana hunda balleessee aangoo harkatti galfatee jabaate Itoophiyaa takkatti ijaaruu barbaada. Afaan tokkoon saba tokkoon Itoophiyaa saba tokko dubbattu jechuudha. Ganaa kutaa takkarraa haahuu baradhu siin jechuu deemaa jechuudha. Kanatu deemuu deema. Deeggaruu baattuu kana beekteetuma deeggaruu qabda jechuudha. Warri TPLF hin deeggaru araara kana dura jechuudha. Osoo lolatti seenin dura TPLF akka araaraman Abiyyi gaafataa ture jechuudha. Karaa nagayaatiin haa fixannu kan jedhu manguddummaan garaagaraa ergamaa ture jechuudha. Ulaagaan TPLF gaafatte ammoo araara kanarratti maal inni jalqaba hayyoonni guututti haa yaa'an warra hidhaa jiran. Ka TPLF illee hedduudha kan hidhaa jiru. Tigiroonni kan hidhaman jechuudha. Maqaa TPLFtiin. Kan Oromoo illee hedduminaan amma namni hidhaa jiru Oromoo fi Tigiree jechuudha. Sumaaleenis hin jirti garuu sabaaf salammiin hedduun ni jira. Dabuuf illee ni jiran. Guutumatti maal inni ammallee Sidaamaadha irra guddaa warri hidhaa jiru. Warri kunniin haa bayan warri sabaa fi sablammiidha haa bayan mootummaan ce'umsaa haa dhaabbatuudha. Sabaa fi sablammii guuturraa mootummaan hirmaate kan sabaa fi sablammii bakka bu'u haa dhaabbatuudha kan federaalizimiidha. Ahdaawii kana dhiyeessuutti jiranii jechuudha. Adgaa fi takkaan duratti ammoo hidhamtoonni siyaasaa haa hiikamanii. Duuba as keessa faayidaan hin jiru Oromoodhaaf. Dhiisi waa'ee kalee dhiisi. Takkalee itti deebina. Akkuma isiniin jedhee namni tokko fakkeenyaaf yoo waan tokko fakkeenyaaf 1000 fudha jedhee 10 dide gaafa 1000 san dhabee beeke gaafa 1000 dhabee 10 san naa kenne jedha beeke eega 1000 dhabee beeke booda amma akkasitti jira bar namni TPLF jaalateetii miti. TPLF wanni ofirraa kuffiseef waan TPLF irra wayyaa barbaada kan TPLF irra hama wagguutti dhufe TPLF masannaa deebisii kadhataa jechuudha. Warri TPLF hin deeggaru tokko sani inni kaanoo TPLF mootummaa kana dadhabsiisee mootummaa biraa ka dimokiraasii beeku. Kan gartee sabaa fi sablammitti amanu ijaaruu barbaada. Kanaafuu akka waa yookiin si qofaa galee waggaa 27 itti waa waggaa 27 waliin qaraasisina. Kanaafuu tokkummaa keessan hin diigina isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu haalli jiru kanaa jechuudha. TPLF waan isin gaafattu ammallee waan isin gaafattu araarri Ugaandaa kunis yoo kataamu taate warri hidhaman guutuun haa hiikaman. Tokkummaan sabaa fi sablammootaan haa taa'amu. Mootummaan ce'umsaa haa ijaaramuudha gaafiin TPLF jechuudha. Kanaafuu wanni Oromoo fi TPLF waggaa 27 nu nyaataa turte walitti fide isa kana jechuudha. Hammaatee mul'atu Dr. Abiyyi sirna ahdaawii qabatee waan Oromoon duraan waggaa 100 akkana ture jedheetiin booyaa ture san inumaa haaratti waan bareeda jedhee fakkeenyaaf Abiyyi dhiyoo tana akkuma isin hundinuu yaadattan waa'ee araara kanarrattuu maal jedhe Itoophiyaan seenaa isii keessatti diina dhabdee hin beektu hin jenne inni baanu hun kam beekte diinni inni baanu kuni dargii nama lolaa ture dargiin baanu beeki nama dargii lolaa ture nama dargii cabsuu lolaa ture nama Haile Sillaasee cabsuu lolaa ture fakkeenyaaf Haile Sillaasee keessa Eertiraa amma bilisoomte tana faadha jechuudha. Eertiraan duraan Itoophiyaa jala jirti garuu loltee TPLF maali TPLFinis dabalattee lolteeti haala saniin bilisoomtee biyya ofii murattee jechuudha. Silaarra
Eeltiraanis Itoophiyaa jala jirti. Wadabni amma Eeltiraan qabdu kun kan Itoophiyaa ture jechuudha asab. Kanaafuu biyyoota kanneen baana loloota nugusa dabre kanneen mudatan kanneen baana seenaa isii keessatti Itoophiyaan diina dhabdeen beeytu as keessaa hubachuu qabda yoo qaroo taate yoo siyaasa beeyte jechuudha. Haalli jiru kanaa jechuudha. Garaagarummaan TPLF fi Abiyyi likkitti sii galee jira. Kana jechuudha. Warri TPLF deeggarus kanaaf deeggara. Kan Abiyyi deeggartu ammoo waan deeggartuuf san beeki deeggari Abiyyi ta'uu miti. Hidhii lippistiikii dibachuu miti. Fuula meekaappii dibachuu miti dubbiin bashaasha dhalachuu miti. Oromoo ta'uu miti. Afaan Oromoo dubbachuu miti. Abbaa barbaade haa ta'u. Abbaa barbaade. Ilaalcha Abiyyi kanaa yoo deeme Baqqalaa Garbas yoo ta'e Jooharis yoo ta'e ka fedhee haa ta'u. Hayyoota Oromoon jaalatu keessaa maqaa isinii kaasee beekii ka akka Joohar ka akka Baqqalaa kanas yoo ta'e ilaalcha Abiyyi Ahdaawii kana yoo qabate Oromoodhaaf mormamuu inni mormamaa TPLF irra filatamaa jechuudha. Namaa miti bar sirnaa kan filatamu. Ar'aan tana maaltu tayamaa jiraadha kan laalamu jechuudha. Kanaafi wanni tayamaa jiru jechuudha. Araarri isaanii kun ammoo bu'ee nageenya akka bu'u waliigalteen akka bu'u ni hawwinaa nama nagayatas keessatti kan miidhamaa jiru. Inni bira ammoo mormiin Oromiyaa guutuutti dhoohuuf deema. Oromiyaan ammallee hidhamuun ajjeefamuun dararamuun akkuma itti fufetti jira. Laakiin ammoo warri biltsiginnaadha sangaa nuu kennan akkanatti maali nuu kennan jedhanii footoo kaasuun dhiyootan inumaa hoolinni kaan akkamitti warri isin ajjeesaa jiru sangaa kennitan jedhameetti mormii garagaraatu deemaa jechuudha. Waa'ee sangaa kanarratti maal seetan? Sangaa kana Oromiyaa keessa jara keenya sabaa fi sablammii meeqatu jira? Aduun dhiite, aduun natti dhiite naaf bariite jedhee warri Itoophiyaan anin eegin abjuun woome jedheeti warri gammadee meeqa jira Oromiyaa keessa maqaa isiniin dha'u. Nama hedduutu jira. Warra kanatu gammachuu kanaan sangaa miti lubbuu ufiitu ilma ufiitu kennee ilma tokko Itoophiyaa tana itti guddifachuu barbaada. Ilma tokko qabu san silaa taatee fi nama Itoophiyaa tana si ijaara. Itoophiyaa akka inni fedhu san ijaaruuf yoo argate ilma tokko kennee fi ilma tokkoon ammoo Itoophiyaa sana itti guddifatuu barbaada jechuudha. Inni biraa ammoo kaabinee nama biltsiginnaatu jira. Warra magartee biltsiginnaa walii qabdee akka gartee isaan deeggaraniif tarsiimoo ijaartee fi haala kanaan deemaa jetteentu jira. Inni kaan ammoo investeroota gartee Oromiyaa keessatti jarri akka gartee misooman godhuudhaaf isiin gannaqattee deemuutti jirutu jira jechuudha. Kanaafuu warroota akkanaa kanneen kanaafuu falmiin Oromiyaa guutuu keessatti dhoohuuf deema jedhamee jira. Hayyootaan guyyaan irratti walii galamuu baatuyyuu jechuudha. Hayyoonni Oromoo akkuma isin duniyaa irratti Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohammad mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii yaalallee dhorgamanii doktoroonni isaanillee akka manatti hin seenneef godhaman jedhamee eda OMN irraa dhageessan jedheeti yaada. Kanaafuu wantoota kanaan wal qabatee guutuu Oromiyaa keessatti mormiin dhoohuuf deema. Qeerroon jumlaadhaan mana hidhaa jiru akka gartee hiikaman dararaan garagaraa Oromiyaa irraa akka dhaabbatu hayyoonni Oromoo hidhaadhaa akka bahan kan jedhamu guyyaan hin godhamne garuu mormiin dhoohuuf deema jedhameeti eegama. Hayyoonni garagaraa irratti mari'achuutti jiranii akkasuma qeerroon biyya keessallee irratti mari'atanii gaafa isaan hayyoota ala jiraniif beeksisan guyyaan ni dubbatama jedhameeti eegamaa jira. Haalli jiru kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin waliin deebinutti nagayaan tura.